Har'ammoo mee waa'ee babbaqaquu komee yookaan cracked heels kan jedhamu komeen namaa maaliif babbaqaqaa yookaan tatarsa'a akkasumas furmaanni maali kan jedhu waliin ilaalla. Wantoonni akka komeen babbaqaqu taasisan keessaa kanneen gurguddoon tokko ulfaatina qaamaa olaanaa ta'e qabuudhaaf furdina qaamaa cimaa ta'e kophee miilatti sirrii ta'ee hin taane unfit shoes kan jennu kophee sirriitti miilatti hin taane akkasumas yeroo dheeraa dhaabbachaa turuu gogaa miilaa gogaa ta'e diraay kan ta'e akkasumas miila kunuunsaa fi qulqullina isaa seeraan hin eegganne dhibee kanaaf nama saaxila. Babbaqaquun komee bareedina qofaaf osoo hin taane rakkoo fayyaas ni fida. Yeroo hedduu namoonni tokko tokko keessumaa komee namaa ilaaluu jaalatu akka mallattoo bareedinaatti. Dabalataan garuu komeen tatarsa'ee komeen babbaqaqee bareedina qofaa osoo hin ta'in rakkoo fayyaa hanga infekshinii godhatee qaama keessa infekshinii faca'uu fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf egaa sirraa'uu qaba. Keessumaa namoota dhibee sukkaaraa qaban biratti garuu gonkumaa uumamuu hin qabu wanti kun. Akka furmaataatti kanneen armaan olitti akka dhibee kanaaf nama saaxilan dubbadhee fakkeenyaaf ulfaatina qaamaa olaanaa ta'e qabaachuu sirreessuu akkasumas yeroo dheeraa bakka tokko dhaabbachuu dhiisuu kanneen kana sirreessuun dabalata. Guyyaatti yeroo 2 dibata gogaa laaffisan dibachuu. Dibanni gogaa laaffisan kamtu guyyaatti yeroo 2 dibachuun gogaa keenya garbiraan galgala rafuun dura erga daqiiqaa 10 miila keenya bishaan keessa tursiisnee booda wantoota seelota gogaa du'an qaamarraa kaasan foot scraper kan jedhamu jiru miila keenya rignee mukaanis haa ta'u mukni filaatti ta'ee jira. Rignee seelota gogaa du'an gogaa miila keenyarraa kaasu erga miila keenya daqiiqaa 10 bishaan keessatti jiisnee booda. Bakka sana suuta rignee gogaa du'e irraa kaasuun dhiqachuu. Sana booda immoo bakka sanatti vaaziliinii dibuun kaalsii haphii yoo danda'ame kan kootinii irraa qophaa'ee uffatanii rafuun akka vaaziliiniin sun gogaa naannoo sana laaffisu taasisu. Jalqaba maal goonaa miila keenya bishaan keessa keenya daqiiqaa 10 fi sanaa booddee immoo komee keenyarraati wantoota miila keenyarraa seelota gogaa du'an kaasan foot scraper jedhamanii kan gurguraman jiru yookaan immoo mukuma filaatii ta'e fayyadamnee even qeensa keenyallee fayyadamnee gogaa du'e sana kaasnee sanaa booda bakka sanatti vaaziliinii dibne kana immoo osoo irraan kaasiin achumatti kaalsiitti godhannee rafuudha. Kun egaa gogaa naannoo sanaan lallaaffisee waan kana sirreessa jechuudha. Garbiraan manuma keenya keessatti waan gochuu dandeenyu keessaa tokko muuziidha. Muuziin vaayitaaminoota akka vaayitaamin A, B6 fi C waan qabuuf gogaan miilaa akka hin babbaqaqne ni fayyada. Muuzii bilchaatee murmurree daakuun miila keenya bakka hundatti dibnee daqiiqaa 20 booda dhiqachuu. Guyyaa guyyaan yoo kana goone torban 2 booda wanti kun sirraa'ee ni mul'ata. Garbiraan vaaziliinii fi loomiidha. Miila keenya daqiiqaa 10 bishaan keessa tursiisnee booda dhiqachuun erga gogee booda vaaziliinii fi cuunfaa loomii waliin maknee itti dibuun erga itti dibnee booda immoo inni qannu maal goona kaalsii haphii godhannee rafna. Sana booda ganama ofirraa dhiqna. Akkasumas dammadha. Dammi gogaaf hedduu akka fayyadamu ni beekama. Damma siinii tokko bishaan maknee miila keenya daqiiqaa 20 miila irratti rigaa bishaan sana keessaa yoo tursiisne torbanitti yeroo 2-3 akkas yoo goone wanta kanaaf furmaata. Kanaan dinnaan egaa ogeessa fayyaa mariisuudha jechuudha. Galatoomaa.